Daaniin abrahaam irraa maaliifi garaa akkasaan kutachuu didanii akkanatti maniin barbaadaa abrahaam maaliidhaan qabalaataa yoo jedhu ashamaa akkam jirtu hordoftoonni iddoo YouTube marti keessan siniin jechaa iddoo YouTube subscribe like commentiidhaan akkasin na jabeessitan siniin jechuun jaaladha. Egaa abrahaam fiqiriidhaan fidateetoo dhufee jira. Sababni isaas ermeellaa fi rootaan na dhiisuu didan kan jedhu akkasuma bubbuleettii isaa buziyyeellee barsiisee jira jechuudha. Guyyaa kaleessaa argitaniitu jirtu. Abrahaam asirratti ani balleessaa qaba jedhee dhugaa dubbachuu fudhachuu hin danda'u. Sababoonni isaa dubartoonni of qabuu fi dhaabbachuu hin dandeenye lafa abrahaam isaa kaayee deemee taa'anitti eeguu yeroo inni isaa waamemmooti inni dhaquu jechuudha. Haa ta'u malee asirratti ermeellaan baay'ee gara akka isheen jabaatte edha jechuudhaan akka kiyyatti kanatti mul'achaa jiru. Rootaan dhala qabdi. Dhalli immoo aarsaa gurguddaa nama kaffalchiisa. Nama waan baay'ee nama taasisa jechuudha. Dhalli miidiyaa kanarraa isuma argaa jirrudha wanta ta'eef. Rootaan wantoota darban sana immoo abrahaam irratti maaliif akka isheen goote isuma beeknudha jechuudha. Namni gaafa xiiqiidhaan ka'e lubbuu namaayyuu hin balleessaa. Wanta baay'ee namarraan hingaa wanta ta'eef madaa keessa dabarsite sanarraatiidhaani kaleessas immoo isaanii waanuma akkanaas hojjechaa kan turan wanta ta'eef jechuudha. Ermeellaan garuu ofuma isheetii dhuftee ani isa bukkee dhaabbachuu gadda isaa hin barbaadu jechuun dhuftee gara jaalalaatti geeddartee amma waan baay'ee humtu dirasiitti geesseetoo jirti jechuudha. Egaa har'as immoo namni kun sin barbaadus jedheeraanii isheenis immoo sin barbaadu jireenya mataa keetii jiraadhanis jiru mataa kootiin jiraadhaa gara gaa'ela keetitti deebi'i jetteeni itti dubbatte achi immoo sixxeemmoo waan isheen taasiste akkama dubbatte sana maaf hin ta'irreenna dubbattumaaf afaan keen eeggatiin jedheeran abrahaam jechuudha. Ammallee maalii jaalalaa naaf qabdu isuma kana duwwaadhaayi kanumaadhaayi naan jedhee kanarraatidhaan kan ka'e qurruxxi wanta jedhu yookiin immoo waan abdii nama kutachiisu natti hime osoo hin taane waan abdii nama laatu natti hime waan ta'eef akkamitti nan irraa fagaachuu danda'a yoo jettu jechuudha. Inni biraa immoo ruutaa fi ermeellaan araaramuun isaanii gaarii ta'ee osoo jiru akkanattiidhaan akka hiriyaatti yeroo waliin deeman baay'ee tokko nama ajaa'iba jechuudha. Ani akka kiyyatti ruutaamtiyyuu na ajaa'ibdeetti. Aarsaa gurguddaa fi waan hin taane hanga jedhamtutti kan maqaa ishiidhaa baase ermeellaadha jedhee yaada ani jechuudha. Sababni isaa ermeellaan osoo hanga kanaatti dhaabbachuu baattee abrahaam kan kooti jechuu baatteetti ta'e lafa hanga kanaa tarkaanfii hanga kanaa deemti jedhee yaadu jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf taanaan jechuudha. Egaa isaanii walitti dhufeenya uumaniitoo jiru jechuudha. Ammallee ermeellaan abrahaamidhaan ruutaadhaaf deebisteetu araara buusan osoo hin taane lachuun isaaniiyyuu abrahaamidhaan osoo barbaadaa jiranuu kan isaan araara buusaniitoo jiran jechuudha. Mee kun akkamittiidhaan fudhatama? Akkamittiidhaan yaadamame? Kaleessa immoo viidiyoo daaniin isaan fide irratti lachuun isaaniiyyuu wal gargaaranii waliif dudubbatu jechuudha. Ermeellaanis bakka ruutaa buuteen dubbatti. Taanis bakka ermeellaa buutee hin dubbatti jechuudha. Mee asirratti isumaa viidiyoo kana ilaaluuf maalidha? Daaniin baay'ee garramame. Baay'ee bakka akkattiidhaan akkas ta'uun keessan nama ajaa'ibachaanii turran ermeellaan araaramneerraam jennaan edda fiqir dhuftee mo'ennaan lakkitoo ishiin hin dhufin dura araaramnee jette ruutaan jechuudha. Daaniinis maaliif irraayii adda cituu didanii abrahaam kan inni akkas ta'aa jiruu fi cinqate keessa galeetidha na dhiisuu didan jechuudhaan kan ka'edha kan inni murtoo kana fudhate. Isaan immoo biraa afuu hin dandeenye hanga kanaatti dubartummaa isaanii yookiin immoo akka isaan hin barbaadu jedhee isaan immoo isaan barbaadan kan taasise maalidha jedhee
hin dhufanii haasawa isaanii hin eegalanii yeroo kanatti maaltu ta'uuf jira jedheen jechuudha. Nu'ii fi nuuf hin galle garuu immoo fiqir kan isheen dhuftee fi anumaaf ermeellaa irratti hojjechuudhaaf yookiin immoo nurratti qalladuudha jedheeti kan inni kana fide jedheenan yaada. Irraa immoo gargar ba'uudhaaf qabeenya isaa hundumtiyyuu na bira jira. Carqiin isaas dookimentiin isaa garaagaraas na bira jira. Dhufees immoo na biratti waan inni agarsiisutu jira. Isa kana adda ba'eerraa garaa kiyya kutadhee jiraachuu nan dadhabe. Dhiira fidee akkasumas wanta adda addaa gochuu wallaaleeti miti. Osoo iddoo tokko taanee baay'ee tokkodhaan natti tola. Nan gammada. Dhala kana iddoo tokkotti guddifannee kan ishiin jecha turte jechuudha. Ermeellaanis immoo jaalallatinaaf qabdu anguma kanaatti isuma kana qofadhaayi jedhee natti hima. Ani immoo jireenyan isa faana jiraachaa jiru yookiin adeemsan isa faana adeemaa jiru keessatti dogoggora waanan qabu yookiin immoo waanan hir'ise wayii wanta jiruufi kanaafidha kan inni akkas jedhu jedheenani kan inni yaadeetoo jiru wanta ta'eefi dhugaa jirtu nutti himne. Ishiin jaalallee qabdi osoo jireenya qabdu kan ishiin dhufte. Waggaa 7 immoo waliin jiraanne jechaadha kan ture. Waggaa 7 yeroo jiraatu sana keessatti nafaana jiruu jiraate yeroo dabarse ni qabaata. Ermeellaa faanas yeroo dabarse ni qabaata. Isa kanaafiyyuuti akkamittidhaan wajjiniidhaan turuudha kanii dandeesse kan jedhamudha jechuudha. Baay'ee tokko nama ajaa'iba jechuudha. Ruutaan dhaabbattee jirti haati mucaa soo dhaabbattee jirtu ishiin immoo ani waan baay'ee isa wajjiniidhaan dabarseera waan baay'ee wajjiniidhaan ta'eera. Isaan ala dhiira biraa hin beeku. Isumarrattaan durbummaa kiyyas dabarse qulqullummaa kiyyas oodhu jedheeni kenne. Mee ermeellaati dhugaa dubbanna yoo ta'eera ta'ee jechuudha. Tokko bareedduudha amala qabdaa. Inna dubbattu inna asooftu baay'ee nama gammachiista. Hojiin kee immoo hojii fokkisaadha jechuudha. Jaarsa namaa irratti dhuftee rarraate irratti afuun kee kun baay'ee tokkoon kan nama jibbisiisudha jechuudha. Sii gala miti. Kanaafi hanga kanaatti dhaabbattee osoo haati manaan jirtu wajjiniin gaa'ila kan dhaabe samaanaa tarsaasaniiru jettee walii kaniiru jettaan jechuudha ishii bira dhaabbatte. Ruutaan immoo akkamittidhaan kana dhaggeeffattee callisuu dandeesse. Ani hin danda'u isa kana. Dandeettee akkana hin qabu. Edda hiittee maal hojii dhaabbattee isaan faana akkasittidhaan tamaaggaduutuun si geesse. Keessaan hin fixattu nama gurguddaadhaan hin fixattu ruutaa. Qassii inteessu immoo ati mee kabajamtuudha ulfina qabeettiidha. Haadha mati nama tarsaatee dhala argatteedha. Isa kanaaf iddoo kee qabattee wakaba kana keessaa baatee hojii bareedaa ta'e hojjechaa itti agarsiisa. Kootu mucaa kee ilaali jetteeni kaameraa qabachuun ala buna kee danfistee ani fi mee ati wanta gaarii waliin dabarsine jetteeni. Isa darbee hundumayyuu dhiisi atamee akkas narratti goonaani mucaa kana ni ilaaltu jettee jechuudha. Haala sanaan abbaa manaa kee ofitti deebisuu sii wayyamoo dubartii abbaa manaa kee sirraa fudhattee jireenya kee burjaajeessite faana walitti dhufeenya jaalala humtee jechuudha. Haala kanaan shubbisuutu caale. Daaniin immoo inni kan ishii fidee fi sin akka garaarraa kutattanii fi akkasiin boqonnaan laanneef akkasiin haara galtiin laanneef dubbateera jennaan lakki nuti ammayyuu nu lachuuttiyyuu waan agarsiisu qaba. Waan nutti mul'isaa jiru wanta qabuu fi akkamittiidhaan irraa garaa kutannaa irraa garaa kutachuu hin dandeenyudha. Ermeellaanis akkasum jettee jechuudha. Ishiin kun akkas jechaa jirti. Anaanis immoo akkas naan jedhee ana biratti ana fuulduratti si'idhaan sin barbaadu si'iin hin jenne sin fedhu si'iin hin jenne jireenya kee keessaa baheera hin jenne anis akkas jedheera. Garuu immoo akka akkasii jennee miti dubbiini. Ana birattis waan natti agarsiisu ishii sana birattis waan agarsiisu wanta qabuu fi ammallee murtoo biraa barbaaddachuutu nu barbaachisaa jedhaniitoo jiru jechuudha.
murtoosa kan barbaaddu ishee murtoosa kan barbaaddu innoo tokkoon keessan akka dhiistan barbaadeeti dhoo kan inni kana hunduma taasisaa jiru sin immoo nagaa buustan inni yeroo darbeyyuu ani waan ishii yaaddan hin beeku siistar walitti araarsite jechaa ture jechuudha kolfaa jechuudha inni viidiyoo keessan kaleessaa yeroo arguu in kolfa jechuudha dhugaan siniin jedhe baay'ee tokko sinitti kolfaaniin jechuudha sin ajaa'ibsiifata jechuudha akkuma of innumtuu jedhe natti tuftee laga nageessite yeroo na dhixxu na eebbiste akkuma inni jedhe jechuudha dhugumsinoo kan kolfataatan in salphattanii jechuudha bakkee kanatti jechuudha ermeen lamaali mucaa sanaa yoo yaadde dhugaa dubbachuuf garaa sirraasu ati dubartii miti dhaloof jalaan qabdu miti dura jaalatte jalqaba jaalatte miti eshi haa ta'u maal qabame yoo teessiftee ani bakka abadan jettee jechuudha maaf akkattiidhaan bakka jechuun jireenya abrahaam kana qabdee jireenya ruutaa kana qabde aayittum aarii keessantu shiisise yeroo sana aarii keessantu akkas ishii godhe obsa dhabde bakka dandeetti dhabde maaf kana hundumayyuu narratti raawwata maaf akkanatti narratti ta'a jetteet akkas goote ruuttaamee aarsaa guddaa akka kaffalaa jirtu mee hin beekna basee beekoo ruuttaamee maatii ishii faanaaf mi abrahaam walitti dhufeenyamee mul'isa dhammisana mee hin taasisne yuuti dhugaa dubbachuudhaaf qiliqqili moo maal jedhu isa mee hin taasifne gaa'ilatti galtee Dubaay dhufanii otoo akka kiyyaa Dubaay dhufanii yuun diggisan turan biyya isaaniitti maatii isaanii keessatti ture jechuudha wal agarsiisanii isaan garuu abjuu qabu turan abjuu isaanii immoo yeroo baay'ee dubartoota jechuudha kan dhufee garagalchuu jechuudha ani shammoo jaan beekaa jaalallee Abrahaam jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf hanga kanaatti garuu kan akka ermeellaatti gattaramee keessa dhaabbatee jiru kaleessa immoo maartiinis baay'ee tokko waan baay'ee haasawaa turte jechuudha ejjituun kun ishiinis ejjitiin sagaagalti sila miiduuma irratti jechuudha jilbeeffattee dubartiidhaan dhiifama maal naa godhiitiin keessaa naa bahi minaamina jettiin jechuudha ani dubartoota kan danda'uumiyyuu sodaachaan jirani baazawwee jechuudha maartaas ermeellaas sodaachaan jira maal beekutu amma jarrittiin kun lamaan itti deebiteetti ta'e irratti hojii hojjechuu dandeessi gafa wajjiniin gaala raawwatte jechuudha deebi'aniyyuu nama kolfaayyuu ijoollee kanayyuu taasisuu danda'u inni laalinaa fuula namaa keessa namaa beektan madaaltan isa dhugaan saniin jedhee jechuudha osoo gara sila qabduu waan hundumaa goote ermeellaan baazawwee sila qabeenya qabduuf sila birrii qabduufi waan hundumayyuu gochaa jirti birrii ishiitti amantee waan hundumayyuu taasisaa jirti abrahaamiif abaaboon hin bitamu ture otoo birrii qabaachuu baatte weeniin haala sanadhaan hin qophaa'u ture qabeenya irratti hundaa'aniiti kan isaanii dhiira bitaa jiranii jechuudha sinii gala miti abrahaam immoo qaba waanta ta'eef guutuudha waanta ta'eef inni ishiin akkas gootu sun boruudhaaf ishiin isan gammachiifne jechuudha amana ammoo fiqir ruutaa fi abrahaam guyyaa ta'e wayii walitti deebisuun ishii hin oolu haala mijeeffatee walii galanii maal jedhanii waan hundumayyuu tooratti deebisanii abrahaam bakka filata bakka qopheeffata sanaa booddee hin bula malee hin oola malee ruutaa fi abrahaam tokkuma ta'u jechuudha sana ta'uu baannaan dhalli abrahaam gaafa guddate luul gaafa guddate abrahaamidhaan haaloo ba'a naamana kana dhiiramu irri baay'ee haaloo nama ba'a unkaan shaamarraniyyuu haaloo nama ba'a maaliif jennaan madaanaadhaan galafaa dhalaaf in dhukkubsa tokko dhalli dhugaan siniin jedhe ani amma fakkeenyaaf haadha kooti baay'ee tokko dhukkubsadha isa ishiin na guddiste isa ishiin maal taate mitam isa ishiin ji'a sagal garaa ishiitti na baattee garaa ishii keessatti na kunuunsite baay'ee tokkodhaan na dhukkuba akkamittiinan jedhaan ba'aadhuma isa kaan gaafan baadhe ati kiyya akkasitti dadhabde mitiin jedha dhugaa dubbachuudhaaf taanaan jechuudha kanaaf iyyuu jechuudha aarsaan har'aa ila gaddi har'aa imimmaan ruutaa har'aa boruudhaan gatii si kaffalchiisa yaa ermeellaa boruudhaan gatii si kaffalchiisa dhala kee irratti gatii si kaffalchiisa gaala kee keessatti gatii si kaffalchiisa araara kadhadhu fuula waaqayyootti deebi'i anas siin jedhee fuula waaqayyootti deebi'iti araara kadhadhu gaafum jalqaba dhuftu dubbiin bade bijaamaadhaan dhufte gaafuma dhuftu bijaamaadhaan
kun waan hin kadamnee fi waan hin sarrasamne bijaamaadhaan dhuftanii sittanii maa jechuudha. Ani dhugaa waaqayyoon siniin jedhamiti ani osumaan jechuudha. Naan mari'atee natti haasawee waan hundumayyuu fixannee irummaatti garuu osoo magaalatti hin galin yoo gargar baane otoo isan argin fagooratti yoo ta'e homaa gochuu hin danda'u. Garuu nafaana jiraatee jechuudha. Dhiibbaa akkanaa narraan inni gaheera taanaan jechuudha. Dhugaan siniin jedhe gaasii irratti rafarrafeen kirbiititti caara sodaa tokko malee jechuudha. Lubbuu kootti murteeffadhe. Nan du'a miti anis nan du'a maali yoon du'e du'umadha waan ta'eef jechuudha. Kanaafiyyuu ruutaan obsaan waan baay'eesa dabarsiteetti bakka. Dabarsiteetti. Mi'a dhiqe miti abrahaam. Ishii irratti immoo qullaa jechuudhaan bishooftuu geessee kurruftuu geessee abrahaam tambara caqeera bishaan keessa jechuudha ermeellaa faana jechuudha. Baga waraabde nda'u baga waraabde. Dhugaa rabbii anamman nan itti yaadu baga waraabde. Dhala baatanii okko dhiira biraa deemuun okkoon ulfaata obboloota okko diqqaalaa keessaniin jira boru. Argitan itti miti fayyoo waan jiraan godhe har'a garuu gaafa isheen mucaa ishii galchitu akkatti leellisaa jiru akkatti miila dhiqaa jiru akkatti maal ta'aa jiru jechuudha. Dhalli saree nama gooti. Saree nama gooti akka duratti miti dhala baatanii gaalatti galuun yeroo durii oma tokkoyyuu miti dhugaa dubbachuuf amma garuu baay'ee ulfaataa jira. Baay'ee jechuudha. Abbaa biraa arguun qabu looleen bakka abbaa biraa arguun qabu. Jabaadhaa daaniin immoo waliin hojjenna hojii jedheeraa itti waliin galiinaan siniin jechuu jaaladha. Abrahaam fagoo sin deemsisa daaniin karaa lattii gaaraa siniin adeemsisu. Isa kanaaf gooftaan sinaa eebbisu eebbifamaa hariirani bakka.